Abaayyeen ni hori'u. Eeyyeen? Yeroo hori'an akkam jedhu. Akkasitti na laalu. Irraan nama laaluun akka meenatti agarsiisi. Keenya Itoophiyaa waancaa addunyaa kan qopheessitu mee yoomidha? Dilbata. Dilbata. Deebisa sirrii. Itoophiyaan akka guddattee mul'attuuf ati maal gochaa jirta? Barnoota kootiin cima. Itoophiyaan nyaatta shaboo qabaa? Hin qabu. Kanaaf mi'aawu jechuudha? Mi'aawaadha. Osoo shaboon qabaanne akkamitti mi'aawu? Sukkaara qabe kaa? Sukkaara qaba. Kun kee shiroo adii yeroo ta'u maal jetti? Sirojaan hoo hin argine. Kitaaba ni dubbistaa? Isaan argadhee natti tola. Yeroo baay'ee geemii ni taphattamoo? Eeyyeen. Sa'aatii dheeraadhaaf geemii taphachuun ijoollee ni hadoocha. Tole? Tole. Maal godhaa? Ni hadoocha. Jalqaba ni hadoocha, sana booda ni miidha. Kanaafuu geemii soo ta'e akka simmiinetti ta'uu qaba. Ani immoo amma adda baafachaan jira. Ijoollee sa'aatii dheeraa geemii irra hadoodanii oolan Itoophiyaa keessatti adda baafachaan jira. Adda baafadhee ijoollee qaxalee irratti hin dhiyeessuu jechuudha.